Guyyaan guyyaa cidhaati. Guyyaa kana obboleettii tiyya xiqqootu heeruma. Obboleettiin tiyya umriin isii waggaa 21, ani waggaa 24. Laakiin ta heerumtu obboleettii tiyya xiqqoodha jetti Faatimaan. Seenaa Faatimaa kana wajjin laaluudhaaf deemna. Seenaa kana irratti guyyaan cidhaa gahe namni hunduu walitti bahe. Guyyaa kana weelliftuun weellisuu jalqabde. Anis guyyaa gammachuu obboleettii tiyyaati jedhee bahee madraka irratti sirbuu jalqabe. Laakiin sirbaa fi tapha kiyya kana namni waan ani gammachuudhaaf akkas godhadhu se'an. Laakiin laa wallaahi gammachuun qabu keessi kiyya gubata qaba. Seequun tiyya forjiidha. Laakiin inshaallah namni akka ani seequu forjiidha akka ani fakkeessu namni natti hin beeku jedhee abdadha. Sanbooda osuma akkasii sirbamu mabraatiin dhaame. Sanbooda fagoodhaa ijoolleen xixiqqoon shaamaa qabattee ibsite. Shaamaan hin ife namni hundinuu achi garagaluu jalqabe. Sanbooda ijoolleen hin baate. Sanbooda mushurraan duubaan baate. Uftee teette namni hundinuu dhufee mushurritti dubbisuu jalqabe. Anis obboleettii tiyya dhaqee dubbise hammadhee gammachuu kiyya akka isiif gammadee itti hime. Guyyaan sun nagaa hin dhumate. Gara mana kiyyaa gale. Warra kiyya waliin abbaa kiyyaa fi haadha tiyya ana qofatu hafe. Manni cirra jedhe. Kifili kiyya seenee ciisee booyuu jalqabe. Duubatti deebi'ee daa'imummaa kiyya yaadadhe. Inni yaadadha gaafa dhaladhu san abbaan kiyya ilma dhiiraa barbaada jedhan. Laakiin rabbiin intala dubartii kenneef. Akka wayita san irraa abbaan kiyya akka ilmoo isaatitti nan laallu, nan jaalatu, nan jibbu. Anayyuu akka ilmoo isaaniititti na laaluu ka jalqaban gaafa obboleettiin tiyya Saaraan dhalatte ta'amma heerumte tun. Gaafa isiin dhalatte isiidhaaf kunuunsa addaa kennuu jalqaban. Kunuunsa ajaa'ibaa wahii kennuu jalqaban. Haati tiyya yeroo Saaraan uffata godhattee dura deemtu uffannummaan ati godhatte hundinuu sirraa bareeda. Osoo dooniyaallee godhatte simarraa bareeda. Tanala dooniyaa haga isiin geettu ana. Dooniyaan sun furdoon sun ana. Fokkattuun sun ana. Ani hangafa isii ta'uu wajjin. Laakiin namni haga Saaraa jaalatan san namni na jaalatu tokko hin jiru. Yoo isaaniiti ani daa'ima wantoota kanneen hin beeku jedhanii yaadan ta'a. Ani hin beeku. Haati tiyya rifeensa Saaraa filtee fi uffatetti goote. Laakiin anaan ufumaatiitii ufii filadhu ufumaa godhadhu nan jedhan. Abbaan kiyya nu lamaanuu qabatee gara suuqii deema. Suuqii seennee waan barbaaddan bitadhaan jedha. Nu hundinuu waan barbaadu bitanna. Laakiin Saaraa wayita bitattee geessitu abbaa kiyya harka qabatee ni deema. Anammoo na dhiisee isaanuma duuba osoo deemu gara manaa gala. Harka kaaniin osoo na qabatee hoo jedhee eega. Laakiin Saarama qabatee deema. Ana duubatti nagatee jetti. Gubata bahaa bootti imimmaan fuula irra yaa'aa maraachuudhaaf taate. Yeroo duuba deebitee yaaddu. Sanbooda mana keenna namoonni wahii dhufan balbala dhahanii seenan. Maarii guyyaan har'aa jedhe. Sanbooda kadhaadhaaf akka dhufan beeyne waan kadhatan naf fakkaate carraadha jedhe. Laakiin wayita kadhatan Saaraa kadhachuu isaanii beeke. Yeroo kana Saaraan akkana jette. Saaraa gaafannaan ani in heerumu yoo Faatimaan naa hayyamte malee Faatimaa gaafadhaa. Yoo isheen hin ta'a jette ani in heerumu. Isiin hangafaa waan taateef. Sanbooda dhufanii na gaafatan. Anis akkana jedhe. Maal rakkoo qaba? Carraa keetu dhufe heerumi jedheen in hayyameef. Laakiin gaafa sargii san gaafa cidhaa san osoo hayyamuu baadhe osoo ta'ani hangafaa haga heerumutti xiqqoon in heerumtu jedhee uf qabe maal qaba? Gubata daa'imummaa san gubata daa'imummaa dhabee gaafa guddadhillee namni na kunuunsu dhabe gubata san osoo itti bahee maal qaba jedhee ufitti gubadhee ufitti aare jetti Faatimaan. Laakiin aarii kana hunda wajjin Saaraan maal na goote? Kana miidhe abbaa kiyya kana miidhe haadha tiyya malee jedhee yaada. Saaraadhaaf jiruu gaarii hawwa. Jiruu dheertuu hawwa. Ilmaan hortee ilmaan gaarii hortee jiruu gaarii akka jiraattu hawwaaf jetti Faatimaan. Laakiin haadhaaf abbaan kiyya amma Saaraan heerumte ana qofa kamanatti hafe amma hoolaata
na kunuunsanii kunuunsa daa'imummaan dhabe san argadhaa. Haadhaaf abbaa kiyya ta'uu isaanii akka haadhaaf abbaa kiyyaa sanitti na jiraachisanii jedhee yaaduu jalqabe. Laakiin duubatti deebi'ee ammallee waan jarri na godhan yaadadhee gubata booya. San booda harka hiixattee xarapheezaa irraa kiniinii nyaattu wahiitu jira. Kiniinii kana bantee firee lama afaan kaa'attee bishaaniin dhuyde. San booda deebisuudhaaf wayita taatu kiniinii kana laaluu jalqabde. San booda bantee firee takka takkaan nyaachuu jalqabde. Takka, lama, sadii, afur osoo jettuu ulbaa keessaa fixxe. Kutaa jalqaba, kutaa itti aanu walitti deebina. Kutaa itti aanu irratti Faaxumaan maal akka taate hin duute moo hin jiraatte? Maatiin isii akkamitti ilaaluu ni jalqaban? Kutaa itti aanutti waliin laal. Kiniinii kana hunda nyaattee hin jiraatti moo hin jiraattu hin beeknu. Kutaa itti aanutti waliin laalla. Kutaa itti aanu nu eeggadhaa. Galatoomaa waan daawwattaniif.